Gurmeessaadha. Har'a mata dureen nuti ilaallu Microsoft Word irratti haala ittiin liistii hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa. Nu hordofaa. Haaluma kanaan ofiisii akkuma isteeppii kanaan dura ilaalleen banuu dandeessu. Asirratti Word 2013 irratti liistii akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu ilaallaa. Nu hordofaa. Innis bullet liistii fi number liistii kan jedhaman jiru. Haala kanaan asirraa hoomii irraa kilik gootanii booddee bakka giddugala walakkaa irratti dhuftaniitiyyuu bullet list, number list kan jedhu ni jira. Achirraa current list kan jedhu jira. Bakkaawwan kana irratti kilik gootanii isinii computer parts warra jedhan jalatti immoo fakkeenyaaf softweerii, hardweerii kan jedhu jira. Hardweeriin bakka meeqatti qoodama kan jiru achi jalatti liistiidhaa fi nambariidhaan wal keessa hojjennee ilaallaa. Nu hordofaa isiniin jenna. Amma fakkeenyaaf computer partiin bakka lamatti qoodama. Innis hardweerii fi softweeriidha. Bakka bullet jettu sanarratti erga kilik goonee boodde asirratti bulletiiwwan haala kanaan achi keessaa filannee kilikitti goona. Asirratti jalqaba hardweer jennee barreessina. Itti aansuudhaan ammas enter jechuudhaan softweer jennee barreessina. Haaluma enter ofiisaatiin enter gootan ofiin inniyyuu liistii godhaa deema jechuudha. Haala kanaan barreessuu ni dandeenya. Itti aansuudhaan ammas liistii gosa kan biraallee jijjiirree achirraa kilik gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf bakkuma bulleetii sanarratti hidhannee kilik yoo goone argachuu ni dandeenya waan ta'eef enter jettanii yeroo tokko san booddee kiiboordii keessanirra taab bakka jettu kilik gootu achirraa dhaxxanii bulleetii kan biraa jijjiirtanii kilik gochuu dandeessu. Haala kanaan achirraa yeroo enter jennee kaanu yeroo gadi bu'ee isa jalqabaa agarsiisan kiiboordii keenyarraa taabii tuquu hin dhiisnaa jechuudha. Achirratti hardweer softweer hardweer jennee barreessina. Ammas taabii yeroo tokko bulleetii kan biraa nuuf jijjiira. Kan ofii keenya barbaadnu immoo bulleetii jalatti hidhannee kilik goonee filannaa jechuudha mallattoo raayitii. Asirratti hardweeriin bakka sadiitti qoodama. Innis input device, output device and processing device jedhamanii bakka sadiitti qoodamu. Akkaataa kanaan bulleetii garaagaraa filachuudhaan Word 2013 irratti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa toora yuutuubii keenya sabiskiraayib, laayik akkasumas wantoota qopheessinee isinii dhiyeessuu barbaannu viidiyoodhaan koomentii jalatti nuuf barreessuu ni dandeessu jechuudha. Amma kanaan haala kanaan liistii kanarratti hojjechuu dandeessu jechuudha hordoftoota keenya. Itti aansee immoo softweer kan jedhu shiiftiif enter erga goone booddee shiiftiif taabii walirratti kilik gaafa goonu gara fuulduraatti deebi'a. San booda immoo number liistiidhaan hojjenname. Masila bullet liistiidhaan hojjennee amma immoo number liistiidhaan hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Asirratti kan hardweerii xumureerra akkasuma immoo maal gochuu dandeenya kan softweerii hojjechuu dandeenya jechuudha. Asirratti softweerii jechuu ni dandeenya. Softweerii erga jennee booddee enter jenna yeroo tokko. Softweeriin immoo bakka lamatti qoodama. Innis system softweeriidhaa fi application softweeriidha. Yeroo tokko shiftii tuqnee keessa yeroo ni galle immoo bulleetichi keessa itaalikii ni jira, 1 2 3 ni jira, noormaanii kan ta'e kan jalqaba filannee immoo biraaketii of duubaa qaba. Gosa garaagaraa jiru jechuudha. Roomaan nambarii ni jira. Warroota akkasii filachuudhaan system softweer kan jedhu immoo haala kanaan barreessuu ni dandeenya. Jirri kun bullet list, number list jedhamanii waamamu jechuudha. Inni gara itti aansus current list warroota kanaan akkaataa kanaan salphaatti dookumentiiwwan barreessuu dandeenya. Babbareechinee barreessuu ni dandeenya jechuudha liistiitti fayyadamuudhaan. Itti aansee haala kanaan akkasitti system softweerii fi application softweerii itaalik nambariidhaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Itti aansee immoo system softweerii immoo barreessuu dandeenya. Yeroo enter yeroo tokko erga jennee booddee taabii tuquun dagatinaa jechuudha kiiboordii keessanirraa. Taabii yeroo tokko kilik gaafa gootan kiiboordiirraa gara keessootti siqee seenaa. Mee abaa caadhaan immoo system softweerii warra jedhaman
meemee ni ilaalla jechuudha achirratti. System software kan ta'an fakkeenyaaf warri jedhaman gosi akka Windows 7 jira, Windows 8 jira, Windows 10 jira. Warroota akkasii kana salphaatti liistii keessa nambar liistii keessa galchine barreessuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan barreessuu ni dandeessu. Sila system software kan jedhu qubee A kaapitaaliidhaan kan filanne, amma immoo maal gochuu dandeenya? Qubee A'dhaan ismooliidhaan akka eegalu gochuu dandeenya jechuudha. Inni kunis liistota keessa jira jechuudha. Inni kun bullet listii tun taane nambar listii jala jira jechuudha. Nambar listii jala jira. Wiindoota system software jalatti qoodaman barreessuu dandeenya. Windows XP, Windows 7 akkasumas Windows 8, Windows 10, Windows 11 jedheellee haala kanaan liistii gochuu dandeessu jechuudha. Salphaatti akkaataa kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf hordoftoota keenya karaa yuutuubii gurmii ICT Tube jedhu subscribe, like, share gochuun namoota biraa hiriyoota keessan birallee akka ga'an, akkasumas afaan Oromoodhaan wantoota kompiitararra jiran hunda salphaatti barachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan amma Windows 10tti barreessineera jechuudha liistii fayyadamuudhaan nambar liistii keessatti. Itti aansuudhaan immoo application software barreessina. Application software kan jedhaman ni jiru. Microsoft Excel illee ni jira. Word, PowerPoint, Access. Warroottan kun immoo application software jedhamanii waamamu hordoftoota keenya. Application software kan jedhaman garaagarummaan jira gidduu lamaan jiran barreessaatuma irraa caqasnaa. Garaagarummaan jira system softwarein sistema kompiitaraadha kan to'achuu danda'udha, akkasumas hojii operate gochuu kan danda'udha. Application softwarein garuu achirratti wantoonni hojjechuu danda'u hojiiwwan garaagaraa barreessuu, edit gochuu, viidiyoo waan akkasii sagalee dhaggeeffachuu wantoota akkasiidhaaf hojii irratti hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha. Haala kanaan amma immoo application software warra jedhaman akkaataa kanaan liistii gochuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Microsoft Word 2013 yookiin immoo 2013, Microsoft Excel 2013. Warroottan kun hundi isaaniiyyuu application software jedhama jechuudha hordoftoota keenya, warra hojii irratti hojjechuu dandeenya. Jarri kun haala kanaan nambar liistii fayyadamuudhaan salphaatti hojjechuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan salphaatti hojjechuu dandeessu waan ta'eef isinillee shaakalaa yaalaa hojjedhaa isiniin jenna. Fuula YouTube